Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti sin harka qabu jennaa oduu isinitti himna. Yuunivarsiitiin Rift Vaalii barattoota gosa barnoota adda addaan barsiisaa ture 11,000 ol eebbisiise. Yuunivarsiitiin Rift Vaalii barattoota 11,000 ol dameewwan isaa Finfinnee fi Shaggar Siitii keessatti gosa barnoota adda addaatiin barsiisaa ture har'a eebbisiiseera. Hoogganaan olaanaa Yuunivarsiitii Rift Vaalii obbo Dinquu Dayyaasaa sirna eebba sanaa irratti argamanii eebbifamtootaan baga gammaddan jechuudhaan ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Sirna eebba sanaa irratti miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa fi walitti qabaa dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Nagarii Leencoo, hoogganaa biiroo hojii fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa, pirezidaantii Yuunivarsiitii Rift Vaalii Piroofeesar Dirribsaa Dhufeeraa fi keessummoota biroo fi maatiin barattootaa irratti argamaniiru. Sirni gaggeessaa reeffa qabsaa'aa barreessaa fi gaazexeessaa Kumsaa Burraayyuu har'a raawwateera. Sirni gaggeessaa reeffa qabsaa'aa gameessa Oromoo Kumsaa Burraayyuu Awustiraaliyaa magaalaa Peerz keessatti sanbata har'aa bifa ho'aatiin raawwatameera. Erga bara 1988 kaasee miseensa ABO kan ture Kumsaa Burraayyuu qabsaa'aa mirga Oromoo, barreessaa kitaabaa fi tiyaatira, barsiisaa seenaa fi afaanii akkasumas galaalchaa Oromoo gameessa ture. Hidhaa fi darara adda addaa sirni nama nyaataa Addawaawii duraaniitiin hidhamaa fi raarsaa garaa keessa kan ture Kumsaa Burraayyuu biyya abbaasaa keessa jireenya dadhabnaan biyya ambaatti kooluu galee Awustiraaliyaa keessa jiraataa ture. Torbee darbe keessa mana jireenyaa isaa magaalaa Peerz keessatti dhukkubaan lubbuun isaa kadabarte Kumsaa Burraayyuu sirni awwaalcha isaa sanbataarraa hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa keessaa bal'aan bakka argamanitti bifa ho'aan raawwatameera. Sirna gaggeessaa isaa irratti qoodni inni dhugaa Oromoo barbaadu keessatti qabaachaa ture, bu'aa bahii inni keessa dabree fi dhimmoonni garaa bakka buutota kutaa hawaasa adda addaatiin ka'ee himamaa ture. Sirna kadhannaa erga godhamee fi booda reeffi isaa bakka maatiin isaa fi jaallattoonni isaa argamanitti gaggeeffameera. ONN maatii, firoottan, jaallanii fi hiriyoota Kumsaa Burraayyuu hundaaf irra deebi'ee jajjabina ekeraasaaf immoo jannata hawaafi. Oduma wal fakkaatuun sirni yaadannoo Dr. Moggaa Firrisaa har'a magaalaa Finfinneetti taasifameera. Qabsaa'aa fi ogeessi fayyaa Oromoo Dr. Moggaa Firrisaa du'aan boqotuu isaanii hordofee har'a sirni yaadannoo isaanii magaalaa Finfinnee mana jireenyaa isaaniitti bakka maatiin, firoottan, hiriyoonni, waayiloonni hojii isaanii argamanitti gaggeeffameera. Sirna sanarratti seenaan jireenyaa Dr. Moggaa Firrisaa keessummoota sagantaa sanarratti argamaniif dubbifameera. Yaadannoo sanarratti keessummoonni affeeramanii waa'ee Dr. Moggaa Firrisaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qoodanni kennee darbes ONN'tti himaniiru. Dr. Moggaa maal beektuu naan jette 1988 irraa eegalee beeka. Moggaa jechuun hambaa Oromtootaati, hambaa qabsaa'otaati, qaalii sabaati. Mul'ata egeree eenyummaa safuu hawaasummaa uummata Oromooti. Kanan isa beeka jechuudha gaafa. Dr. Moggaa Firrisaan umurii isaanii kaasee haga lubbuun isaanii dabartutti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dadhabe osoo hin jedhin dhugaa Oromoof nama falmaa turanidha. Keessumaa warra Waldaa Maccaaf Tuulamaa hundeessan dabalatee Dr. Moggaa Firrisaan qabsoo adda bilisummaa Oromoo gaggeessu keessattis shoora olaanaa nama qabaataa turanidha jedhu namoonni nuti dubbisne. Dr. Moggaa Firrisaa bara 1958 akka lakkoofsa Abashaatti magaalaa Aggaarotti buufatni fayyaa akka ijaaramu qindeessee buufata ijaaruurraa jalqabe. Hamman beekutti bara ofidiin dhaabbatu isaanii dhaabaa ofidiin kan dhaaban isaaniif bulchaa dammaqsaa kana sana keessatti yeroo sanaanis dhaaba sana keessaa bakka bu'aan ture naannoo Limuu Kosaarratti hanqina waan jiru hunda isaaniitu nu guutaa ture humna isaaniitiin isaan jaalalli isaan uummata Oromootti qabanu hammana jedhanii wasafuun hin danda'amu. Dr. Moggaan dhaabbilee siyaasaa akka Waafdoo KFO hundeessuunii fi keessattis sadarkaa adda addaatti nama hooggansarra turee fi saba isaaniif haga lubbuun isaanii dabartutti nama tajaajilaa turanidha. Dr. Moggaa Firrisaa barnoota isaanii kolleejjii fayyaa Gondar irraa qondaala fayyaadhaan eebbifamaniiru. Akkasumas Yuunivarsiitii Finfinnee irraa meedikaal doktariidhaan eebbifamanii hospitaala Jimmaa, hospitaala Zooditum, hospitaala Tukur Ambassaa, hospitaala Paawuloosii fi bakkoota adda addaatti tajaajila kennaa turaniiru.
Kabajamtoota daawwattoota keenya maatii Dr. Moggaa Firrisaa akkasumas firoottanii fi akkasumas dinqisiifattootaa fi jaallattoota Dr. Moggaa Firrisaaf ONN irra deebi'ee jajjabinaawwaa lubbuu isaaniif ammoo jannata keessa akka jiraatan hawweera. Poolisiin Affaar fuulli miidiyaa hawaasaa isaa duraaniin butamuu amanee fuula miidiyaa hawaasaa haaraa banadheeraa jedhe. Komishiniin poolisii naannoo Affaar fuula miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaa duraanii kan hojjetaa isaa badaa kan duraan diinatti baqate jedheen butamuu isaa amanee bakka isaa fuula miidiyaa hawaasaa haaraa banadheera jechuun ibseera. Komishiniin poolisii naannoo Affaar hojjetaan badaa jedhe kun akkaataa hin eeyyamamneefiin fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun odeeffannoo sobaa raabsaa ture jechuunis himateera. Billi Ahmed komishinara poolisii Affaar jimaata darbe Jama'aa Adam nama jedhamu daayirikteera itti aanaa walqunnamtii komishinii poolisii Affaar duraanii yakka kana raawwataa jiran badii yakka raawwataniif barbaadamaa jiru jechuun dubbataniiru. Akka komishinarri kun ibsanitti yakka odeeffannoo sobaa raabsuun barbaadamuu jedhan Jama'aan odeeffannoo sobaa ejjennoo dhaabbatichaan kan waliin fakkaanne fuula miidiyaa hawaasaa komishinichaa duraaniin fayyadamuun raabsaa tureeraa jedhan. Kuni kan mudate adoolessa gaafa 23 bara 2025 fuula miidiyaa hawaasaa komishinii poolisii naannoo Affaar irratti qoodamuu hordofeetu. Maxxansi fuula miidiyaa hawaasaa sana irratti jalqaba qoodamee ture bulchiinsa paartii badhaadhinaa lafa uummata Affaar gosa Isaaf qofaaf dabarsee kennuu darbees dachee Affaar bakka lolaatti mijeessuudhaan himateera. Kana malees bulchiinsi mootummaa federaalaa qabeenya Affaar akka malleen fayyadamaa akka jiruu fi gosa jidduutti walitti bu'iinsa akka mul'atu qaamolee faayidaa Affaar fuuldura dhaabbatan aanjessuu kan jedhu faa dabalata. Komishiniin poolisii naannoo Affaar dhaamsi kun hojjetaa badaa diinatti baqate jedheen kan darbe malee kan bakka san buune ta'uu ibseera. Fuulli miidiyaa hawaasaa kana to'achuuf kan yaalaa turan amma fuula miidiyaa hawaasaa haaraa banuu komishiniin poolisii Affaar ibseera. Fuulli kunis waajjira muummee komishinii poolisii Affaar kan jedhuu fi afaan Ingilizii fi afaan Amaarinyaan kan barreeffamedha. Caffee Ingiliz keessatti abbaan biyyummaa Filisxeem beekamtii akka argatuuf gaafatame. Mootummaan Ingilizii abbaa biyyummaa uummata Filisxeemii fi beekamtii akka kennu qabu miseensonni caffee biyyattii gaafataniiru. Miseensota caffee UK keessaa 200 ka caalan ifatti dhimma kana qabataniiru. Miseensota paartii Ingiliz bulchaa jiru Labour Party dabalatee miseensonni mana maree bakka buutota uummataa 221 mootummaan muummicha ministeeraa Sir Keir Starmer Filisxeem akka biyya walaba taatetti beekamtii kennuufii qaba jechuun ifatti gaafataniiru. Dhimma abbaa biyyummaa Filisxeemii fi beekamtii kennuun yeroo ammaa guutuu addunyaa irratti dhageetti ergatee wayita deemaa jiru kanatti caffee UK keessattis gaaffii wal fakkaataa ka'uunsaa mootummaa Starmer irratti dhiibbaa guddaa ni qabaata. Gaaffiin kun gama Ingilizirraa kan dhaga'ame pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron kaleessa Filisxeem biyya walabaa ta'uushiif fulbaana dhufu keessa kora mootummoota gamtoomanii irratti ifatti beekamtii akka kennuuf jiran erga beeksisanii boodadha. Filisxeemiif akka biyyaatti beekamtii kennuufiin uummata waraana keessatti hiraaraa fi dhumaa jiruuf falawaaraa biyyoota lamaaniif immoo nagaa akka fiduuf danda'u irratti hojjetamaa jiraachuun muummicha ministeeraa Starmer gaaffii caffee irratti ka'eef deebii akka kennan dhaga'ameera. Egaan daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.